eebba sagalee waaqayyoo kottaan wajjin hirmaadhaa jechuun Focus Ministry Walaayittaa Sooddoo ergaa isaanii dabarsan. Akkuma beekamu sagantaa hafuuraa guddaa konfereensii gaafa guyyaa 17 ji'a arfaffaa bara 2018 waldaa Israa'el Dansaatti kan gaggeeffamu jalqabe. Kunis jimaata galgala sa'aatii 1 kaasee amma sa'aatii 3tti kan irra turame yoo ta'u, yeroo waaqeffannaa gaarii ture. Jalqaba yeroo worship gaarii barattoota Focus Walaayittaa Sooddoon kan eegale yoo ta'u, itti aansuun faarfataa Amaanu'eel ittaanaan yeroo waaqeffannaa gaarii fi yeroo faarfannaa gaarii akka ture itti aanuun akkuma kanaa yeroo wangeelaa yookiin barsiisa sagalee waaqayyoo Abdii Raagaan kan gaggeeffamaa ture. Akkuma kanaa namoota saganticha irratti affeeramanii jiran faarfataa Amaanu'eel ittaanaa akkasuma Paaster Naa'ol Baqqalee Diraagaa fi akkuma kanaa barattoota Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo keessatti barachaa turanii amma ba'anii hojjettoota lafa garaagaraa jiran affeeramanii jiru sagantaa kanarratti. Gaafa guyyaa 18 ganama sa'aatii 2 aga sa'aatii boqonnaatti sagantaa yeroo gaarii faarfannaa gaarii fi worship gaarii faarfannaa gaarii faarfataa Amaanu'eel ittaanaa wajjinii fi yeroo barsiisa wangeelaa yookiin sagalee waaqayyoo Paaster Naa'ol Baqqalee wajjin kan gaggeeffamu ta'a. Akkuma kanaatti aansuun keessaatis yeroo waaqeffannaa gaarii fi yeroo barsiisa sagalee waaqayyoo waan jiruuf kottaa sagalee waaqayyoo nu waliin hirmaadhaa maaddii dubbii jireenyaa kanarraa haasofnu jechuun Focus Ministry Walaayittaa Sooddoon erga isaanii dabarsanii. Akkuma kanaa guyyaa sanbata guddaa yookiin gaafa guyyaa 19 ganama sagantaa gaarii fi barsiisa sagalee waaqayyoo gaarii akkuma jiruu fi keessaayitii weelgoo barattoota Focus Walaayittaa Sooddoo bara 2018 umuranii gibbii keessaa eebbifamanii ba'aniin yeroo faarfannaa gaariin keessaayitii akkuma jiru irratti argamaa yeroo kana daawwadhaa jechuun ergaa keenya dabarsina. Maardi kanas namoonni lafa garagaraa fi iddoo garagaraa jirtan karaa ittiin seentanii hirmaachuu dandeessan fuula Feesbuukii Focus Walaayittaa Sooddoo Ministry jedhu sagalee dubbii waaqayyoo kan akka hirmaattan isin jenna. Yeroo gaarii eebbifamaa.